Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantti sanaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoo ajaa'ibaa waan ajaa'ibaa qabadheen isinii dhufeetoo jira. Egaa ka haa ta'u yeroo baay'ee wanni uffataa hojjisiiseen namoota galchaa ture. Egaa ka haala addaatiin uffata kana algaa libsii abbaa gadaatitu iyyuu jira. Akkasuma immoo karariiwwan adda addaa abbaan filateen as keessatti argattu isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina. Warroonni chaanala keenya faarawaa taatan hoggaaratan sabiskiraabii godhummaatii keenya taa'achuun gaban maalaffeerraa kooti. Inni guddaan hojii koo keessatti waan na gammachiisuu fi waan itti bohaaru jiraate taanan jechuudha. Hojii qulqullina qabu haga irra deessu ofii kooti ragaa ba'u osoo hin taane egaa kan namumti rakkoo mataa isaa qabu hoo ta'een alatti meeshaan haga irraa dirasii mana gaa'ee mataa isaatiin hin ragaadha jechuudha. Egaa ka uumama keessatti namni tokko rakkoo mataa isaa qaba. Wanti gaariin badaa ta'e kan itti mul'atu isa san immoo jireenya keessatti arga boru jechuudha. Itti jiraachaa gaafa deemu orjinaala ta'uu baatee ergatti jiraateen booda argaa jechuudha. Namoonni akkasii suni keessattuyyuu warroonni beekumsa waa'ee meeshaalee waa'ee uffataa adda baasanii too hin beekne yoo jiraate adeemsa keessatti baru jechuudha. Ani kana hoggaan jedhu nama kamittu qabamuuf miti. Anas yoo ta'ee hojii keessa waan baay'ee bare malee beekumsa addaa qabaadheetii miti jechuudha yeroo duraatii fi garuu adeemsa keessa hojii keessa namaan konneekti gizee gootu bakka gaarii gaafa ooltu wanta hunda adda baafachaa deemta. Odoo waa addan baafatin dubbachuun mataa isaatiif iyyuu shaggaas miti gaariis miti. Abbicha dubbatuuf jechuudha. Egaa yoon kana jedhu meeshaa kana uffata algaa libsootaa kana tokko isinitti argisiisa. Dirribii sadii of keessaa qaba jechuudha. Carqii dura ispoonjii garaa keessaa qaba. Achiin boodatti carqiin uffifamee gubbaarratti immoo akka argaa jirtan algaarra hin shololaatu. Wanni isinitti argisiisa dachaasetu jechuudha. Yeroo baay'ee kan hojjisiifamee fi kan hin hojjisiifamin garaagarummaan isaa wannan jaaladha. Waan biraatti seeninaan orijinaalummaa isaa isiniif ibsa jechuudha. Egaa ogeeyyonni yeroo baay'ee warroonni kana hojjetanii warroota silxeedha. Nutuyyuu ogummaa akkasii hin qabnu ijoollee keenya keessa hin jiru. Haga ammaa dirasii ani kanan dambanyoota maamila hojjisiisaa jiru silxeewwan. Maaliif magaalaa keessatti isaan warroonni ogummaa akkanaatiin socho'aa jiran isiniin jechuufanii hatta odoo kanaa ogummaa qabaannee waan guddaa dhugaan isiniin jedha. Gatii kanaa baasuun waan xiqqaa isinitti fakkaatina baruuf. Amma yeroo kana keessa amma ijoolleen meeshaa aadaa hojjettu kolleejjii barattee ba'aa jirti. Maaliif hojiidha waan ta'eef jechuudha. Nuti yeroo baay'ee wanta ofii harka keenyaan hin hojjennu wanna nu jiraachisu jireenya keenya jijjiiru nutti fakkaatu. Maaliif amma ijoollee meeshaa biratti hojjisiisu ijoollee Oromooti. Warra leenji'anii baratanii tobaanidha jechuudha. Itti siqee wajjin haasa'a. Afaan tokko dubbanna qomoo tokko waan ta'eef iyyuu jechuudha. Akkamitti akka jireenya waxxaatota ta'anii akkamitti akka of jijjiiraa jiran natti himu. Waliin dubbanna jechuudha. Maaliif kana odoo waan biraatti seenii isinii kaasee fi ogummaa kanallee osoo barannee kan odoo leenjinee nuu fi jijjiirama keenyadha isiniin jechuufanii kara meeshichaatittan seenaa akka argaa jirtan kana isinittan argisiisatte siqee uffata kana dirribii ta'uu isaa isinumaa ofumaa keessaniif ragaa akka ofii baataniif kuni algaarra hin ta'a. Akka sirriitti ilaaltaniifan maaliif yeroo baay'ee yeroo tokko waa beeknu shaggaadha. Odoon beekin dubbachuun mataa isaatiin cubbuudha waan ta'eef kun algaarra shololaatu. Amma kan gabaa keessatti fannifamee binnu suni in shololaata algaa gubbaarra hin taa'u. Kun amma laal carqiidha keessi isaa ispoonjiidha. Akkanaa bartaniifanidha jechuudha. Kan isinitti argisiisu xiqqoo kaameeraa ofiifan qabee waraabaa jira waan ta'eef dhiifama isiniin jechuufanii kanaadha. Baay'ee mirxii kan ta'e hunda isaayyuu isinitti argisiisu tokkoon. Kuni egaa meeshaa baay'ee na biraa qabdu obboleettiin kun kana uffata argisiisuufan malee ganaa meeshaalee danuudha jechuudha. Kan ishiin na biraa qabdu meeshaalee muka algaa deebisee kichiin kaabineetiin deebisee isiniifan hojjedha. Tiraasii lamaa fi beebii tiraasii tokkodha. Argatan ka ispoonjii isaa jechuudha. Carqiin inni sirraa ittiin uffifamellee laslaasaa akka ta'e isiniin jechuun jaaladhaa. Asumaan immoo egaa kuni abbaa gadaatiin hojjisiifatte. Abbaan garaagara kanaa abbaa gadaatidha. Baay'ee bareeda. Egaa kaameeraa harkaan qabee jira waan ta'eef kunis uffata isaa akka argaa jirtan tokkumaadha. Carqii isaa gubbaarraa uffateedha malee kunis ispoonjiidha. Algaarra yoo afnu hin shololaatu. Sirriitti naa hubachuu qabdanii hoggaa galee namoonni tokko meeshaa gaafa ergu dagalee kaasanii fa'aa footoo ijoollee biyya hojjisiifatanii footoo fa'aa ergu. Warroonni akkasiillee hin jiran waan ta'eefanidha jechuudha laal. Kunooti akka argaa jirtan laslaassadha.
qabeen isinitti argisiisaa jira keessi isaa isboonjidha. Hatta odoo uffatanii namatti to'a jechuudha. Garuu nuti algaa libsiidhaa fi baay'ee bareedaa isiniin jechuun jaaladha. Kunooti kun abbaa gadaatinidha. As gizeen dhufe immoo kuni maal jedhama maqaan isaa maal jenna yaa na jalaa badee wanni isaa dooqaammaa jedhama. Baay'ee bareeda. Egaa maqaan na jalaa tanaan durallee galee jira. Naannoo eessatti galchee laga xaafotitti galcheen ture. Kanaa kunooti uffanni isaa garaagarummaa hin qabu isiniin jechuufan gubbaarra haalluudha malee isboonjinnatiin isaa kunooti argaa akka jirtanii. Egaa isinittan seeraan argisiisaa jira. Qaqqabeetoyi dhiifama isiniin jedha kaameeraa ofii waan qabeef wanti hunduu isinitti tarii akka arge mul'achuu dhabuu danda'a. Kana fakkaata. Egaa argaa kunoo hoon harkaan qabu isboonjii ta'uusaa seeraniin hubadhaa. Ani kara feetanittis hojjisiistan kana ta'uusaa amma fakkeenyaaf kan fannifame durattis isiniin jedheen jira. Kuni akkatti maalidhaa? Shaamadha irra shololaata. Nan beeka waan ta'eef namoonni baay'een qabu. Manuma hiriyyoo tokko gizeen deemuu qabu warra fannifame isa warra bitan jechuudha. Kun algaarra gaafa aftu guyyaallee akka carraa irratti gaafa kortu shololaatee algaarraa hin bu'u isiniin jechuufani dooqaamman kunillee baay'ee bareeda. Hedduu bareeda. Amma kaan irraa siqqeen haga kan ergan dubbadhee hundi isaatu tiraasii lamaa fi beebii tiraasii tokko qaba. Haalli hojii isaa diizaayinii isaa argaa jirtanii akka inni bareedu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana isinitti wanni ija ofiitiin arganii amanuudha isinitti argisiisan jira. Isiniin jechuun jaaladhaa kana fakkaataa warroonni viidiyoo kana jaalattan laayik sheer gochuun dagatinaa. Isiniin jechuun jaaladhaa kunuuti jalli isaatiillee shibshaaboowwan shibshaaboo odoon isinitti hin argisiisinidha jechuudha. Kana wanni jedhee shibshaaboowwan isaa hunduyyuu shibshaaboo mataa isaa qaba haala kanaanii. Kunis shibshaaboo mataa isaa qaba xiqqoo. Egaa aduurraa siqseen isinitti argisiisa. Kunis abbaan gadaallee sanumaa isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa kaameeraa ofii qabanii waraabuun baay'ee nama inni rakkisaa isiniin jedha. Dhiifama kaameeraa maan immoo haga istiidiyoo qopheeffannutti isiniin jedha. Kana fakkaata shibshaaboon isaa algaarra immoo yoo afame kana caalaa bareeda. Egaa yoo tariitii firaasha abbaan qopheeffate ta'ee algaarra afee isinitti argisiisuu hin danda'a. Maaliif kunniin wanni na biraa qabu waan ta'eef iyyuu jechuudha. Algaa na biraa qaba waan ta'eef yoo tarii firaasha itti qopheeffatan ta'ee algaarrallee afeen isinitti argisiisa isiniin jechuun jaaladha. Hedduun jaaladhee hedduun natti tolee maaliif waan gaarii ta'ee hojiin ofii gaafa ba'u caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Egaa yaada soo qabaattan qeeqas qabaattan wanna yaaddan wantoota immoo biyya keessatti jiru akkasuma immoo egaa yeroo baay'ee hojii keessatti isiniifan tuttuqa waa'ee hojii ammas dabalataa waa'ee hojiitillee immoo iyyuu odeeffannoo hin barbaanne kan jettanii soo jiraate kanaan alatti jechuudha. Akkasuma immoo bunarraa eegaltanii waan xiqqaarraa eegaltanii warroonni nu ergachuu barbaadan bakka feetanitti isinii ergamuu dandeenya isiniin jechuun jaaladha. Maaliif ijoollee keessaniif haa ta'u maatii keessaniif haa ta'u waan xiqqaarraa kaataniitoo ergachuus warri barbaadan nuti hojiidha. Deemuu qofa erguu qofaadha bakka nu ergitanitti deemne jechuudha. Kuni xiqqaadha kuni guddaadha. Jetnee wanni jennu tokko homuun jiru isiniin jechuu jaaladha. Bakka jirtanitti nagaa naa ta'a bilbila koo isiniif laxxafaa na dubbisaa isiniin jedha baay'ee.